tarii wanta kana guutumaan guututti illee namni waan itti fakkaatu osoo hin ta'in waan garaa isii nyaatee dubbachuu dandeessi. Warroonni isii qeeqanillee jechuudha. Masii waan kana yoo beekte maaliif gadi baatee nutti hin himne waan beektu yoo jiraate namoonni hedduun akkas jedhan. Isii waan kana waan yoo beektee jiraatte maaf ifa hin goone Oromoo maaf waliin naqxii dubbii kana waan beektu qabdi moo akkamii wanta jedhamtu jira beektaa. Asirratti jechuudha. Kana hundaaf deebisoo osoo hin taane dhalli namaa dhugaadha garaa nama nyaata akka maleedhaan yoo darbu. Ishiin intala akkasii intala qacalee intala beekamtu akkasii saniiraati. Daa'imni xiqqoodhu jechuudha. Akka hin taane lubbuun namaa yoo darbe dhugaa rabbii namatti dhaga'ama. Wal arrabsuun garuu gatii hin qabu. Eebalullee isiin hin beektu isii waan akkana jedhanii ol qeequu haqa isii rabbi naa baasu jedha. Yaada gaariidha. Hundi keessanatti dhuunfaa jechuudha. Galata. Waan amma urjiin gaafattee fi deebiin qaba. Masiin hin beekti kan ishiin jettee fi masiin hin beekti. Masiin maal beekti? Waan waajirri poolisii yookiin waajirri poolisii magaalaa Finfinnee gaafa kananiin guutu namni mana jiru artist Andu'aalem Gosaa qofaa kan jedhamu beekti. Kan ammoo eessaa dhageesse maxxansa poolisii magaalaa Finfinnee irraa dhageesse. Kana beekti. Kana waan isarraa gammachiis jechi kiyya lalaan. Sirri dhaban. Waan isarraa hafe immoo eenyutu beeka nama gaafa ishiin duute mana keessa jirutu beeka. Jechichi sirri dhabar namni hunduu wali hubata jedhee yaada. Hin beekti jechuun amma bara wanti ja'aa jira nama maqtasaa isiillee yeroo baay'ee namni hedduulleen hin argaan hundumtuuyyuu hin arginaami waan isiin asirratti. Maal jedhan namni jechuun isii wayi ifa baastee jechuun isatu ajjeesee wanni jette jira namni jechuun akkas barbaadan na fakkaate bara. Yaanni Oromoo baay'ee. Okay. Otoon akkas jedhee waan isatu ajjeesitoon jedhee waan itti murtaa'u sitti fakkaata otoo isaa miti jedhee immoo waan boo sitti fakkaata. Dammoo ani otoon jedhee dhaggeeffadhu qoy si fita. Otoo TikTok irratti akkas jedhee immoo furmaanni waan dhufu sitti fakkaata. Dammoo mana murtiiti moo poolisii moo abbaa alangaati moo kaniin ani gadi bahee akkasi jedhee waan beeku haasa'u waan manni murtii qabate waan seerri qabate maaliin jedhe wantoota jedhamu kana gaafa irra diddibuu jalqaban gaaffiif deemanii dhabne gaafa jedhan gaafa wal mammakaa wal mammarqaa deeman akkasiin jedhina maaltu jira jedheen haa qoratamu wanti kun xiyyeeffannaan haa kennamuufi maal taateet intalli qananii qabdu kun intalli itti tolee jiraattu intalli bareedduun kun intalli yeroo hunda tiktaak irraa sirbitu kun maaluma rakkattee fooqirraa fajjeestee poolisii maaloo nu qoradhaan jedhe. Maali kana jechuun maal jechuudha ree? Laalaan jechichi kee bar sirriidha. Jechichi kee immoo sirrii bakka sirrii taanaan ati fudhadhu dhiis warra kaaniif dhiis kanuman jedhe bakka yoo jechicha kee ati fakkeenyaaf jechuudha amasi. Tarii jechuun waan hubannoo qabdurraa fi waan yookaan informationii qabdu tokko maxxansiteemi. Maxxansaa kanarratti jechuun kan namoonni baay'ee namni si qeeqanillee namni si arrabsanillee inni maali jettee waan ati maxxansitu kanarratti jechuudha. Namoonni si qeeqaniif namoonni si arrabsanillee yoo waan beeytu jiraatte waan beeytu qabda waan beeytu yoo jiraatte maaliif hin dhibne maaliif akkas gooti kan jedhamu jechuun inni argina koomentii kan jalattillee jechuudha. Waan ati maxxansitu. Atu bar waanuma sana na gaafachaa jirta sitti maan jira ati mana murtii miti kan hin sitti himu ati poolisii miti waan hin beekuun dukan sitti himu. Garuu waan dhodhossuuf deemanii fi waan irra bubbutanii bakka akka isaaniitti silaa Andu'aalemillee hin hidhamu. Bakka intalli duutee jirti gara manaa taa'ee taaziyaasaa akka baaftuuf ture. Si gala? Kun immoo maaf akkas jechuu barbaadanii namni nama mana namaatti du'e tokko otoo waliin jiran du'e tokko hin gaafatamu seerri sirriitti haa qoratu waan kun hin jedhe. Bakka kanuma yoo sii gala dhiisi waa'ee warra biraan haasa'in. Sun gaafachuun sirriidha kan namni bari. Maaliin sitti maa barbaaddaree an biraa maaliin sitti makan biraa waan hin beekun qabu wanni warri beekan immoo kinoo gadi babbaasanii waan qaban isuma laaluudha bakki. Warri waan beeku jiraatu hoo jiraate gadaa baasanii malee namni jechuun ani barsiillee taanaani jechuun kan namoota kan hundaaf yoo deebiste jechuun kan nama jabaa tokko deebii nama kan hundaaf. Urjii akka jettee himuu qabdi jettaati fakkeenyaaf akka jettee himuu hin dandeettu bar fakkeenyaaf kan hojii laa ani himuu qabdi jenne bar. Fakkeenyaaf jettee yaada biran jirtu siin kan hojjeese isiin akkana taane jechuun dandeettu. Yaaduma isii ibsatan fakkeenyaaf jechuun yaaduma isii ibsatu akka saniif soo sanii jiran maaduu ta'eedhaan malee fakkeenyaaf. Ani bari
jechuun isii irratti maa duulanidha maaf akkana jettuu diddeedha silama kanaaf irra duulanidha waan jedhudha. Ati amma si galee jira waan inni. Jechi cananaaf galee jira bar. Qayyoo si galee immoo warri beektoo jiraate kanaaf jedhe jedhiiti itti naa him. An hundatti immoo waan hin dandeenyeef. Lagi ya bawa mu ake makana yu da su fi ba. Laifira turte dubbata turte irin. Miti. Hunduma fo yu haka jara lamane yu rabbi na basu baka yecho. Ka isale ka ifelle rabbi na basu ma yecho da. Ato, amin. Yana majabata ya da ke sanifti. Anisa, so very welcome. Very jarsa ke na to ga ngona just today. Naga gafida. Ku kame de mujura nan naga tikile abu mal gochu wajina takaro ke sagalta kudida. Ma jawali akaje wallahi inde ani samje de malan gore da me shada ko ta kana barge Jara kazi chunga bikaman. No way, I'm not gonna fight for him. Wallahi, I'm not gonna fight for him. Malindu emo, inner gademe horiwa ida mo adurre ganda tinni kazor. Yo tao barbarin tayo deme nagat. Anisa ni mume charra yesu kenna. Yesu jama. Naga fayya da kan. Anisa, baga naga te. Garajar du tawale. Mal tu jira wanda ro masi mal ta jira ro. Ya bon sami ke sa Challo rati dangara tira wala jisle ni arkenin be bale yella ma wala jisle le challo je. Namni gin be sagale te binjur. Bale shadu ida wala ta rafidi da ma sera da bai da raba. Andola siyasa fini dam. Lubbu nama qali guddo shakame dam. Andola bi sagale ta jani wali da walani wala ferani wal yamani ba ya bota mana mutin tabanna bira tabanna gachana tabayelani ani rafi irani kadin jaladu be akam chabi na gudis mo arra lubbu namati shakkame yo idabe dugate din gargarwani din daw jiran dabbat gargare adabisa gafa fudetti yo dugani sabasti mo bagasi basitin tirak ay mo ilmu wana ma wara garam mada ko do jiru andolam siyasa fridam nawa wali buedi dam lubbu namati shakkame lubbu nama hojjatu man sawso dudis shakkama ni da maras borus hanga Ferri kulkullu fi dabastu ni gafatam abba fade wato ando ala bi bitima to belis abi jinta ni gafatam arti olomo ando ala masiringe oromo ando ala masiringe sera sa gafati sakan sagale ta ajibi yani mana murti butani wala kharat sera njuru jen wali da wala ni wala ferani sera amul jira jira to jibbe ma na yana du ko benjo garan ki wallahi ani di le rafni ari arale dille mbobane to garan du ko beti wala mali akami jira tati arra o bina be kamantane no man ke juru yechu sagalen kaptu no man kenjur no be kama sira si ol jirat kanafu gana seri lale duga sa dabasi seri no adabasa arramgo ilmo nama takharat umri nama jidde bishin kharat tafido jurtu nama lubbun jur khanyate du kana dar ku juruf sagale ta na ne woro dubbe sera ameti to garale du ko bajiran garon du biya ta kan du fade masi abshirafta atta dimin da Tugan beta Tugan akan kalam te beta arsa nama kafalchisti Tugan ko kachijetu bai ewaga nama kafalchisti so soba guracha santu yuti ko dok super bala sigale wanti wan adirati wan guracha argita lala mudatan kas gochu barbadu ani le dubbachu barbadu garu akan dubbadu mo na ibajum sigale walitti bibilbilani ko takas gona akasi warra babarresu takasi miti bar dubbin akasi miti bar jedani ana qofatti barresina gamma ana kami tenga fande la shana kami tenga fande arara qabdai mal safte kami tiften lalle esis mal tate akkuma atis mirga qabda sagale atanu kuni wani free minamina jedhamuti waan boo miti waan seerri qabate waan ta'eef wanti foozoti ba'unatti hin fakkaatu seerri biyya kanaa sirnaan gaggeeffama taanaani Mary wana so roda asi chuki Mary ase wana so yara gabatar wanje tarajjo ay waan galle tokkotu jira maaltu jira diyarin qanani akka harka
Abdii Liiban. Harka isaa seeneeti immoo seeratu qorate garuu waan sannaan galle asirratti. No, ara sirratee jira sanarratti sitti muuf isaanumatu burjaajii dhuuminaan dhaggeeffadhu sanarratti maal godhanii kaleessa akka waan abukaatooni na harka jira jedheetti odeeffannoo miidiyaaf kennan isaanuma keessaa gareedhuma wixxirfatu tokko jira. Isaanuma keessaa miidiyaa tokkoof kennanii miidiyaan sun immoo laxxaafee akkuma jirutti afaan Oromooti. Kana booda gaafa mana murtiitti dhiyaatanii ani hin jenne abukaatota jedha ani hin jenne eessaa fuudhanii akka miidiyicha waamanii eessaa argattennaan naa erganii achumatti wal haalani. Burjaajii uumuuf deemu jechaadha akka wanni ta'uuf malee hin jenne jedhee jira poolisiin na harka jira jedhee jira. Garuu waan harkaa qabu waan arganiif odeeffannoo waan qabaniif si galee burjaajessanii namallee wanni keessa bakka odeeffannoo qulqulluu akkan arganne gochuu barbaadu. Ofumaaf battinsu ofumaaf immoo deebi'anii itti gaafatamummaa jalaa bahu isaas akkas godhan. Okay, yaa gaafii natti ta'ee ture. Yoo arginu garri keenya galgala afarsaa turanii akkamitti harka isaa dhaqee dhimmi kun kan jedhu gaafii natti ta'ee ture. Akkas sirratee jira ana harka jira jedhee jira. Anyways ta'us sanas ta'u odeeffannoo wayii qabu jechaadha waa'ee sanaa. Garuu poolisiin na harka jira eessaa baastee na harka jira jettee gaafatuuni hin beeku jedhanii miidiyicha waaman. Miidiyichaaf immoo hin kenne guruupuma isaanii keessaa sirreessii jedhamee ajajni kennameef jechaadha. Yaa sanirra darbee immoo maaltu jira? Yeroo lama sadii yaallee ajjecha akka ofirratti goote abukaatoon kun yeroo hanga dhiyaate hunda dubbachaa ture mana seeratti jechuudha. Dhimma kana abukaatoon kan mormu waan Andu Adam itti himu morma malee sanirraa kan darbe ragaa eessayyuu hin qabu namni kun si galee garuu waan Anduun jedhuun irraa fendi godhaa jechuudha. Wanti gaafii natti ta'e namni maal amma gara kirikiri otoo seenanii jechaadha bar yeroo sadii afur nam tokkoof hin ajjeessa gaafa jedhu barri sammuu isaa yaalchisuu qabda. Maaliif yeroo sadii maatii qabdi bar maatiitti himachuu qabda. Firatti madda bar namni irra deddeebitiin yoo akkas jedhee sammuu isaa rakkoo qaba yookiin saayikaayistirii konsaltii gochuu qaba yookiin immoo maatiitti himamuu qaba yookiin waa ta'uu qaba. Callistee si ilaaluu nu barsi gaafachiisa si galee akka waan gochaa jiran waan jechaa jiran kana iyyuu naa ganaan tokko maqaa balleessaa jiru nama lubbuun hin jirre maqaa xureessaa jiru. Si galee dubbachuu hin dandeessu ofirraa faccisuu hin dandeessu bakka duuteerti akka fedhanitti waan fedhan jedhanii jechaadha. Even lal namoonni jireenya akkanaa keessa jiranillee yoo jiraate lubbuu dhala namaati. Because inni of eeguu qaba ture. Micayyoon kun namuma akkasiisu otoo taate nama sabaatiin nama sabaaf hojjetu artiidha. Maqaa isaafillee ta'ee maqaa saba isaafillee ta'ee yeroo ishii waan akkasii gootu san yoo tasaa baasee deemsi sun just nagaan ittiin fufu taanaan dhaabbachuu qaba ture laal. Si galee fageessanii odoo kan yaadan kan laalamu ta'ee jechuudha. Maatii ishiitti geessuu hin danda'a. Jaarsummaatti baasuu hin danda'a. Har'arratti yeroo ofumaa goolii ofitti galchaa jiru bara amma isaan diffeendi goona jedhanii ofirraa faccisna ittisna jedhanii ofumatti goolii galchaa jiru. Yaa wantoota kana Gada. Amma laayiviin kun illee kaayyoodhaaf yookaan waan wayii karaa qabsiisuudhaaf sanaaf mariin keenya akkas bareedu kunis akka bu'aa wayii qabaatuuf itti baya wayii akka qabaatuuf otoo waan tokko irratti waliigallee asii baane gaariidha. Nutumti warra sirra jiru kun waan tokko irratti dhimma kanarratti waan tokko irratti otoo waliigallee asii baane baay'ee barbaachisaadha jedhee waan dhimma Andu'aalam irraanfachuu danda'uu qaba. Dhimmi ijoon dhimma haqa qananiiti. Obboleettiin xiyyareef waan tokko kaaftee turte yaad tokko kaastee turte. Andu'aalam hin duune lubbuun jira. Akka gaafa Jawaar fa'aa hidhamanii akka yookaan ammoo Hacaaluu akka Jabbaar fa'aa yookaan akka Daadhii Galaan fa'aa dhimma siyaasatiif wareegamee akka Battee Urgeessaa fa'aa dhimma siyaasatiif yookaan ammoo akka warra hidhamtoota paartii siyaasaa Oromoo dhimma siyaasatiif hidhamee achi hin jiru. Jaalallee isaa yookaan ammoo haadha manaa isaati miti. Otoo
hojjettuu mana isaa keessa qaamni du'e sun hojjettuu mana isaa keessa ta'e hidhamuun isaa waan tokko shakkii hin qabu jechuudha. Kanaafuu dhimmi kun dhimma dhuunfaati. Amma ka haqa barbaadu warri Andu'aalamii fi haqa haa barbaannu ka jedhu anti ko sirrii waan jiru natti hin fakkaanne. Dhaabbannee osoo of laallee wayya. Andu'aalam nagaya qabaa in nyaata